Bana burada sağlık. Bana burada sağlık. Hayat dışı koyun. Ümmeşine için gökmüne göre Allah'a inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ya. Kaçı kavgalı kapatın ne kapatın. Hem kavgalı kapatın. Kapatın ne. Bismillahirrahmanirrahim. Barha buçunun hayat açık koyuyor. Yuvaçının Allah yasan bırakma. Amin. Betul sedih lu ojo bin. Amin amin. 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 Besra boksa. Jireenya keessan keessatti wanti akka kanaa yookaas immoo wanti nama harka qalleeyyii tokko yookaan immoo nama dhabee toonee jiru tokko gargaartanii sammuun keessan boqonnaa argatu yookaan immoo isin gammachiisu wanti kana caalu jira natti fakkaatooni. Maaliif dachee kanarratti jechuudha namaaf taatanii jechuudha. Maaliif dirqama qabaachuu qofti yookaas immoo qabaatanii ofirraa qofti osoo hin taane hamma qabaniin yookaas immoo hamma dandeettii ofiitiin nama isinii gadi jiru gargaartanii yogguu isaan gammadanii yogguu isaan kolfanii keessi isaanii gammachuun guutamu sana waan san caalaa wanti nama gammachiisu jira jedhee yaadooni dachee kanarra. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isin faawayyaa ta'u akkam turtan akkam isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu suniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin ni deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa Adaanach Abeebee dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif hin beeku dhugaa osoo kana dura waggaa dheeraa yookaas immoo hamma waggaa hamma kana gabaabbatu keessatti wanti isheen hojjette hundumti isaa jechuudha. Waan nama boonsu yookaas immoo waan isheen hojjechaa jirtu hundisaa waan nama boonsu kan waan isin gammachiisu sammuu keessaniif waan boqonnaa kennuudha jechuudha. Dhugaa hedduutu akka nama gammachiisa. Maaliif nam kamiyyuu jechuudha osoo kutannoodhaan yookaas immoo jira miti nama ta'uu qofaaf namummaa isaa qofti itti dhagahame osoo gandaan akkasuma amantaan kutaan nama hin qoodin nama akkasitti nama dadhabaa harka qalleeyyii akkasumas immoo namoota rakkoon adda addaa isaan mudatee rakkoo cannaqamaa yookaan akkasuma immoo boo'ichaaf gaddaan guutamanii jiran jechuudha. Akkasuma haadha heevan san agartanii jirtanii yeroo gabaabaa keessatti jechuudha dhuma mandarri tiiktookii asiif achi wacu isheen mana jireenyallee laattee fi hojiillee akka isheen argattu akka isheen hojjettu taasistee jechuudha. Wantoota akkasiisan caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Walumaa galatti dhugaa hojiin isheen hojjettu walumaa galatti hojiin isheen hojjettu hundumtu hojii nama boonsu nama baqa amma hafaanii ga'u jechuudha. Maaliif dubbattee hamma dubbii sana maaliif jettee jirti isheen iyyuu dubbachuu dhiisuu dubbatan immoo waan dubbatan sana hojjetanii galmaan ga'u jettee sirriidha. Maaliif dubbatanii kan galmaan hin ga'amne faayidaa tokko hin qabu. Dubbatanii toonee jechuudha. Waan sana hojiidhaan agarsiisuun akka kanatti kunoo nam kan birattu jechuudha. Xiqqaa guddaatti biratti nama boonsa nama gammachiisa jechuudha. Amma namni karaatti yoo ashee arge daa'imni illee guddaan illee sirriitti jechuudha kan ishee eebbisu jechuudha. Maaliif eebbumti namaa kun iyyuu immoo kana caalaa ammallee akka isheen hojii kana caalu hojii gurguddaa hojjettee dhaloota dhufu sirriitti seenaa babbareedaa keessee dabartu kuni shakkii tokko maleedha jechuudha. Kanaaf waaqayyo ammasii haaluma kanaanii rabbiin ilaalcha bareedaa ilaalcha akkanaa kana isheef kenne ammallee ishee irratti irraanfatu jaalala namaaf qabdu xiqqaa guddaa wal qixxeessitee ija tokkoon laaltee akkasumas immoo biyya isheetii fi sirriitti nama dadhabaa jirudha jechuudha. Kanaaf waaqayyo nama akka ishee kanaa odoo 4-5 baay'isee maaliif dhugumatti namni dadhabaan illee mangadarra bahee hin kadhatu. Walumaa galatti guutuun Itoophiyaa sirriitti hin beeku maal jedhee isinii ibsa. Ani hin beeku waan isheen hojjettu hundatti jechuudha yeroodha yerootti ni dhalaala sirrumatti jechuudha itti dhimmameetuma
Kanaaf wanti isheen hojjettu hundumti isaayyuu waan nama boonsu hojiin ishee baay'ee kan nama gammachiisudha. Ammas taanaan Waaqayyo akkanumatti gara fuulduraatitti hojiiwwan gurguddaa hojii adda addaa hojjettee tooni nama nutillee lubbuun jiraatee argu Rabbi nu haa taasisu. Egaa dhugaa Rabbii maaliifi kanaaf walumaa galatti jechuudha hojiin isheen hojjettu jechuudha baay'ee waan nama boonsu baay'ee kan nama gammachiisu sammuu namaatiif boqonnaa waan namaaf kennu jechuudha xiqqaa guddaan yoo argan fuuldura baqa miira gammachuutiin guutamaniiti kan ishee simatanii kallattii kamiinuu jechuudha ammallee nama kana caalaa biyya sanaaf hojjetee seenaa babbareedaa seenaa hedduu kaa'ee darbu Rabbi ishee taasisu maaliifii dhaloonni dhufu dhugaan isin jedha. Haala kanaan waggaa hamma gabaabbattu kana keessatti wantoonni hedduu jijjiiraman baay'ee isaanii jira. Waggaa dheeraa nama turee Itoophiyaadhaaf jijjiirama guddaa fidu Rabbi ishee taasisu. Lafa isheen baatetti qoreef gufuu ishee laguun jedha. Maaliif keessattuu dubartootaaf iddoo guddaadha kan ishee kennitu jechuudha. Kanuma argaa jirru kanadha jechuudha. Egaa wanti nama rakkate yookaan nama sinii gadi jiru mataan isaa lafa laalee dhabee toonii ofitti gadde tokko gammachiistanii gammachuusaa arguu wanti sana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Dhugaan isin jedha biyyi suni osoo nama akka ishee kana parsantii 100 keessaa parsantii 5 nama akkasitti biyya isaatiif lammii isaatiif hojjetu qabaattee qaata biyyootawwan kaanii olitti yaammamti jechuudha. Ammas immoo wanti argaa jirru baay'een isaa kan nama gammachiisu ammuma kan nama gaddisiisan jiran gaaf laaltan immoo bukkee isaatti wantoonni keessanitti gammachuu isinitti dhaga'amu yookaan immoo keessi keessan akka gammadu isin taasisu baay'ee isaa jira sababa ta'eef kanaaf waggaa gabaabduu kana keessatti hamma kan kana hojiiwwan akkas nama boonsu nama gammachiisu kan ta'an waggoota dheeraa immoo namoonni lubbuun jiran arguuf jirra. Maaliifi kana caalaa jijjiiramtee biyyi keenya aara galfii argattee gadda boo'icha tokko malee lammii isheetiif kan ta'uu dandeessudha biyyi keenya walumaa galatti nagaa qofa kan isheen dhabdee nageenya jiraatee jennaani qabeenya uumamaatiin kan guutamteedha sababa taateef kanaaf ammas Waaqayyo akkuma kanatti biyya keenyatti nagaa jaalala fidee Rabbi ilma namaa tokko taasisee gandaan kutaadhaan amantiidhaan wal qooduun nu gidduudhaaf fagaatee jaalalli nu gidduutti baay'ate nama sana argu Rabbi nu haa taasisu kuni hawwii nama baay'eeti. Kanaaf obboleewwan koo jechuudha maaliifii ani yerootti hojii ishee yoo ilaalee hedduu takka na gammachiisa yeroottiin hordofa miidiyaa kan ishee jechuudha. Maaliifii wantoonni isheen miidiyaarra oolchitu waan hojiidhaan bakka tagabaaraan hojjetamee hojiidhaan agarsiifamuu danda'u sababa ta'eef jechuudha. Akkuma afaaniin jettu hojiidhaan illee hamma afaanii namni ga'u jechuun akka kanatti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko na gammachiise walumaa galatti jechuudha hojii ishee ilaalee hedduu na gammachiisa hedduu natti tola. Walumaa galatti biyya keenya Rabbi hunda olitti nagaa jaalala nuuf haa fidu. Hunda keenyaaf iyyuu kan biyyarraa baqannee biyya baqaa keessa jirrullee Rabbi nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Maaliif biyyi keenya nagaa taateenaan biyya keenya keessaa wanti hojjetamu, wanti nyaatamu, wanti dhugamu dhabamee miti. Irra caalan sababa biyyi teenya nagaa hin qabnee fi kan namni keessaa baqatee biyya baqaa filatee yookaan biyya namaatitti baqatee toonii jiraatu jechuudha. Kanaaf sana mootuu Waaqayyo guyyaa tokko nagaa fidee ilma namaa gidduutti jaalala baay'isee kan biyyarraa baqatellee gara biyya isaatti deebi'ee tooniyyuu maatii isaa wajjin akka nama kamiituu kolfee taphatee jireenya isaa nama jiraatu Rabbi nu haa taasisu hunda keenya yosin hin jedha obboleewwan kiyya. Egaa walumaa galatti wantoota akkasii gaaf laaltanii waan akka kana caalana sammuu keessan gammachiisu hin jiru. Ani hedduu takka itti gammada hojii isheen hojjettu hundaatti jechuudha. Baay'eedha jiru kan hojii nama boonsu hojjetan jechuudha. Namoonni dhuunfaa isaaniitiin illee keessattuu sa'aatii ayyaana kana maaliif beekamaadha Itoophiyaa keessatti namni walqixxaata yookaan jireenya walqixxaata akka hin jiraanne beekamaadha. Inni tokko qabaatee irraa hafee waan barbaadu godhee yookaas immoo waan godhu dhabee kan ittiin taphatu baay'ee jira. Akkasuma immoo qursii kennamaa nyaatee misaa osoo hin argatin misaa nyaatee immoo osoo hiraata hin argatin kan bulu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf namoonni walirraa fakkeenya fudhatanii jechuudha keessattuu sa'aatii ayyaana kana hamma qabaniin namoota harka qalleeyyii namoota mangadarra jiraatan namoota waan nyaatanii dhugan waan uffatan hin qabneef
gumaacha yookaas immoo hamma dandeettii isaanii gargaarsa godhanii baay'ee isaantu jira. Kanaaf namoota akkasii Waaqayyo nu haa baay'isu. Nullee nama akkasitti hamma qabnu maaliif namni dirqama nama gargaaruudhaaf qabaachuu yookaas qabaatee irraa hafuu miti hamma qabuuni. Birrii tokko yoo qabaate gamisa nama sanaaf akka haffalee kuni namummaan isatti dhaga'ame jedhama. Maaliif dirqama qabaatee irraa hafuu hin qabu. Hamma qabuun nama gargaara namni sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf hunda keenyaaf iyyuu laphee akkasii Rabbi nuuf haa kennu, jaalala nuuf haa kennu. Akkasaniin isin jedha obboleewwan kiyyaa. Mee namoonni akka kanatti hojiiwwan isheen hojjettu isin boonsee isinitti gammachuudha yerootti keessi keessan gammachuun guutamu yaada keessan koomentii jalatti naa barreessadha. Ani hedduu takkanitti gammada waan isheen hojjettu hundatti jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Waaqayyo biyya keenyatti nagaan waa fiduun isin jedha. Nagaan naaf turaadha. Turtii gaarii yaada yoo qabaattan koomentii jala naaf kaa'a. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin jedha.